gilaashii mataan kaattu gilaashii mataan kaattu wanti gilaashiin dhoofte matuma lafaan kaatu benna. Gilaashii mataan kaattu ijoolleen gilaashii mataan kaattu wanti gilaashiin dhoofte matuma lafaan kaatu qaataan kun tuta durbaa hundumaa qaqqabata. Afaan boolla marrataa haati hundumatu irraa maqaa gilaashii yaxooreekoo taniin baarii booreekoo. Namoonni seemmutee yoomittuu lafaa buttee naftee naftuun booreedha naftee naftuun booreedha yaa durbee biyya keenya nan gabaabbadhe jedhee mooyyee yaabee dhadhabe na irraa fattee jedhee kukkufa'ee dhadhabe. Garburoo jaallatti lasaallaste kaagunoo dubaroo gooda begi. Durbeen gooda teenseedha durbeen biyya toongoodha duruu sirba jaallatti shafaa shafte kaagunoo. Gidduu gidduun na butii durbeen gidduu gidduun na butii akka muraaqarreeke. Mataa koo gubbaa laallaan ayyarii baay'ee jira harka koo mirgaa laallaan taankii sumaalee jira harka koo bitaa laallaan wattaaddara see jira galagaluuf abbalee biyyaadha koo safare eessa biyyi kee jennaan Wallaggaa keessan jedhe eenyu maqaan kee jennaan Alii Barkiitiin jedhe kanarra mooyya gurbaa dhiira qoraade. Ijoollee sababalla gurbaan gooda tonseedha gurbaan gooda tongoodha natu sirraa goraare cikicikii keedii sii tarsaa sii dhugichiisi. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FiB kun qophii nagaa fayyaati. Qophii nagaa fayyaa keenya irraatiin keessummaa kan taasifanneetiin hin jenne waraana Itiyoo Somaalee keessatti numaayyuu karramaarraa irratti gootni maqaan isaa Hoggayyuu dhahamu Shaalaqaa Alii Barkii Tuchooti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hanga xumuraatti nu faana tura. Mee Alii Barkii adamoo haalaan galchuu jedhama. Inni sun mee akkamitti ta'uu danda'e akkamii yaadattu mee yeroo san? Kan inni dhaladhee guddadhee Wallaggaa Kabilaagar Assoosaa Awraajaa Begii Waradaa jedhama gisiisan. Lafan dhaladhee guddadhe sanatti adamuudhaan hojjennaa sumaan bitannaa horii isaan argannaa isumaan teenyaa jechuudha. Kan nu teenyu gafarsaa, arbaa, leencaa, qeerransaa ajjeestee warra mirga isaa barbaadanii fi isaaniif kennina. Bu'immi isaanii adeemsa qaanii sadii kana deemanii dhufanii nu bira ga'u. Gaafa nu bira ga'anii bootaa laannaa fi bakka galaaniin qophaa'aa taraan hin galchinaa fi ixaa buufnee fi har'a kan nama tokko addamsifnee bor immoo kan nama tokkootiif ta'an immoo kan nama tokkootiif nama tokko kophaadhaan addamsu jechuudha. Innaa akkasittiin utuma adamsinuu gizee baay'ee dhagaa abbaa kootiif akaakayyuun koos hoosiilii koos hundumi isaanii adamoo adamsu. Anis ormeedaa dhufuun koo kun baay'ee rakkina natti hin finne maaliif biyyattan bare. Innaa xiyyitiin biyya keenyaa hojjiidhaa birri sagalii yoo sana birri sagal argachuun immoo waan guddaadha. Xiyyitii tokko rukunnaan lafumaan keenya. Dandeettii sana akkamiin horachuu dandeessan? Egaa dandeettii kana abbaa kootu hojjeta. Abbaa koorraan baradhe. Xiyyitii tokko rukutee saannaan adagaan isaa baay'eedha. Inni ijaarsa. Iddoo kanaatii fi xiyyitii kana arbas ta'ee leencas ta'ee qeerransas ta'ee gafarsas ta'ee xiyyitii tokkoon dhoofnaan lafuma buusuudha.
Mee gaafa mirgaan galattan maal jettaniitiin hin geerartu? Yaadattu mee geerarsaawwan sanneen? Geerara malee. Mee nu geessa jedhaa? Kuba intini kobbortaa gaafa gaarii iseettiin deemsatanii waancaa gaafa geerarsaa iseettiin qabatanii korma qaba kormi kee kan korma tokko hin qabne balbala kormaan banuu niitii kormaan dubbisu jedhee geerara. Maaliif kana jechuunsa haadhi manaa ajjeesaa tokko yoo dura laga jeetu bishaan dura laga waraabbattee galuu hin dandeessu. Tu ajjeesaan sun jiru. Kanaaf egaa kan biyya sana kaasee kan nutti gadi fidu maaliif turte haadha manaa dhiiraatu na dura iraayetti. Ishee darbee buufachuu hin danda'u. Yoo inni lafa geerarsaa dhaqee lafa daboo tokko dhaqee qombariin qubaatti kennamaa fi boonsaa qabatee haadhi manaas dhuftee bukkee teessi. Bakka isa san dura namni waa gochuu hin danda'u. Warri dhuganis, warri nyaatanis, warri geeranis kan ajjeese kana hunda geerarsuu hin danda'an. Gaafa isaanii kanaan geeraranii innis immoo achuma taa'ee geerara. Xiyyitii tokkoon tokkoo kaartaan tokkoon tokkuma jissa mataa quuqumee gogaan manaa nu dhume qoonxaan manaa nu dhume jedhee geerara. Gaafa geeraru. Inni dhaqee dhabee galu immoo utummaa rabiin ta'ee dhabduudhaa hilma kenneen cichaa jala deebi'een ilillee dhaggeeffadha. Caattoo beektu caattoo isa barahaa. Utuun caattocha ta'ee caattoo isa barahaa ta'ee dhabaadhaa mirga kenneen gaara keessa deebi'een geerarsa dhaggeeffadha jedhee geerara. Inni sun. Inni osoo milkaa'in deebi'ee jechuudha. Milkaa'in deebi'ee. Yookaan achuma ta'u. Achuma tureetii ganna kana deddeebi'ee bonas deddeebi'ee dili isaa mokkorata. Egaa lafi nu bulluu lafa duqeetii qabna marqaa tolchinee achumatti nyaanna. Kan ajjeese immoo jiraate qoonxaa achuma guurranna. Gabarsa kana irraa baafnee foon irraa murmurree qoorsinee fudhannee galuudhaafis achitti nyaachuudhaafis. Naa kanaan jedhan. Mee wayitaa aadamuuf baataniitiin hin jettanitti wanti isin mudate yeroo tokko halkan osoo ciistan. Jabuu jedhan tokkotu jira. Dhufee እና ጊዜ sana argaa na dhiba malee arginaan maal na dhibaa jedha geeraraan. Argaa na dhiba malee arginaan maal na dhibaa adda isaa irratti hin dhibaa jedhee geerara. Gaafa kanaafi ta'u lafa nuu cimnutti bofii dhufee nu qabachuu danda'a. Jawweeni leenci dhufuu danda'a. Waan adda addaa dhufuu danda'a. Gizee kana gaa achuma tuma rabnu immoo arbis immoo nurra yaa'uu danda'a. Gabarsi dammaqee adda biraan dhufees immoo dhufee nurra ba'uu danda'a. Kanaafituu dhagaa keessa rabnu. Lafa bokkaan hin qaqqabne lafa namaatti qooraasa isa keessa rabnu. Lagaannee bishaan fudhannaa asumatti tolchinee nyaanna. Humna waraanaatti immoo akkamiin seenuu dandeessan akkamiin achirraa kaataniitiin akkamiin itti dabalamuu dandeessan mee? Humna waraanaa kana gaafa dhufanii ijoollummaan qaba ijoollee xinnoodhanii. Dhufee duraan xabbaqaa akabaabii kan eegu sattan maraxamee ture. Achi keessaa erganii eegaa ture
yooma sanan beekii dhumnaanii beekii waradaa keenya inni tireen kun yaa'ee dhufe nu kennaata milishaa qopheessitanii jennaan hundumaa bakkeetti waamanii marammalanii ana ijoolleedhanii na hambisan. Ijoolleedhanii gaafa na hambisanii Baashaa Maarii Tasammaa yaan tokko jira. Akkan tokkosu beeka kanaan duras xii tokkoon akkan bukkeen dabarsine beeka. Indee kana dhiiftanii itti bittiin eenyuun fudhattu baay'ee makiinaa dhee qaaleen makiinaa irra ba'ee dhumnee Naqamtee hin geenye Nugusee Faantaa jire yoo isaan Nugusee Faantaa nu fudhatee achii kaanee taxaqxoormee dagalle. Gizee sana gaa yoo nu taxaqin galle kana Amaara, Oromoo, Tigiree, Bilashaangul, Gambeellaa, Sumaalee, Guraagee an kana jedhaniiti beriidhaan wal waamu hin jiru. Womaadha. Itoophiyaa jennaan tokko Itoophiyaadhumaan nu ga'a. Sandeeqa alaamaa Itoophiyaa sanaan immoo afaan keenya hiikkanne. Gaafa dhumnee as taataqiin gaafa geenyu as turgaami meeqaan nu fuuldura nu gidduu dhaabata. Kan Amaaraan dhaabata, kan Sumaaleen dhaabata, kan Bilashaanguliin dhaabata, Gambeellaan dhaabata. Ilmaas torgumana taraa batara kaadirootaaf. Bakka achi kaanee taataqiin 3 wor minaaminii fudhannee koorsii fudhannee ilaamaa durumaayyuu beeka. Onkoo waan rakkanaa qaban jiru ilaamaa xiitii 4 duwwaan tokko seenii warra kaan 120 kan tokko sanii 4 tokkosnaan bakka hangaa na dhoowwanii achi kaanee gara Addis Ababaa keessa salfii agarsiisuu dhumne 300,000 ወታደሮች dhumne salfii agarsiifne asii deemnee taataqitti deemnee yooma sanachi kaanaan kaanuun jedhanii gara Harreetti qajeelle. Inni tiree makiinaan dhufnaan makiinaan durii inni amma seena jiru kun iyyuu jira. Isaan faan nu dhufanii achi kaanee gara Harar dhufne. Harariin gaafa geenyu Bilsidiimoo jedhan tokko nutti dhiyoodha. Harreetti katamaatti dhiyoodha. Achitti wataaddaroota keenya wajjin wal qabatanii jiru Sumaalonni. Ammoo darbaan hundiyanii gaafa dabarree anneetu achi hin gahin karaatti nu jalqaban. Ani hin tokkosne. Maaliif hin tokkosne jennaan maal argeen tokkosaan jedheen. Xiitiin tokko kadama tokko lafa buusu beeka. Na hin tokkosneen jiriitan dhiisee achiin dabarreetti Bilsidiimoo geenye. Bilsidiimoon kun katamaa xinnoodha. Hararraa akka kiiloomeetirii 10 tokko akkasi. Annee achi geenyee teenyee ganama lawee bariinaan gara waraanaatti qajeellee waraana gaafa dhannu waraaniidhaan jedhan tokko xiitiin achi annatti dhufa. Namichi tokko sun argu. Tun tokko si dhangale. Kaleessa sin tokkosne har'a sin tokkosne maalatti maal argeen tokko sana agarre. Xiitiin achi natti dhufti lafateen karaa seen baatu namicha barbaadee hin dhabe. Hin jiru hin jedheen. Qooyi kottuudhaan jedhee alaqaan koo Dalasaa jedhama. Gara intii gara Amboo kana. Kottuudhaan jedhee wajjin deemnee ture nuti agarsiista nagarre hin jedheen. Araba matriisii keessaa araba unan arga. Gin namicha arguu hin dhabe. Kana booddee namicha asii ka'ee akkas nu salee darbannaan argadhe. Isa dhahee akkan dhahee beekan mataa isaa adda isaa kana keessa dhaheedha. Raddaatiin isaa immoo utaalee bukkee ba'e. Raddaatiin achi irraatti hin tochaa'inaan raddaatiin immoo birgadhee ka'ee
isa bukkee ciisuudhaaf ka'e. Kana booddee raddaatis dabalee mateesiidhaa fi ilaashirra fuudhee gale. Yeroo sana ageezii sana jalqabanii alii naan jechuu qabu wataaddaroota keessa warra laqaa kootis. Innaa ጓድ መሪ ሲታስና ጓድ መሪ ማለት አዛዥ nama sagal kan ajajinaan jechuudha xiyyitii sagal naa giddiin jedheen xiyyitii sagal gatii qaba. Ishii kaayanii achumaanii lollammaati. Nan baame shiggiidhaan baa harka duwwaan galuu tokkoon argadhe dhahee dhumaan hirkaa qawwee ishee hirkaa fuudhee galaa. Boris immoo yoo gamaaf gamana kaambiin keenya isaan nu barbaadu fuudhus barbaadu adda. Gaafa dhoobdu qawwee dhumaan hirkaa fuudhee galan. Amma tumannu kun erga bayyoo jedhan jira. Asamma gara intinii kana jira. Qoyaadhe. Naan anatu beekaa qoyaadhe isheen. Amma kana booddee qanii tokko lola cimaan nu gaxxame. Lola cimaa kana baay'ee rakkiste ani goddanyaa kooti wajjin tuuttaas maan jedhama. Isaa wajjin baay'ee rakkisna maaliifi riqatiin nan dhowwuu siin jedheera. Riqatiin ilaamaa koo nan dhowwan. Riqatiin eessoo ta'e qawwee irraa qabdu malee rakkina hin qabu. Fageenyi nan dhowwu. Amma kana booddee asuma taa'iin tokko isaa alaaqaa isaaniin baay'een keessaa fixa. Alaqaan booddee irra reediyoo qaba miti isuma ilaaleen gachiisa. Innaa hin du'a. Amma kana booddee qaniin tokko horii keenyatu kaarramaarraadhaaf qoree jiru. Nuummoo kan hojiin nutti baay'atu baabbileedhaa fi kaarramaarraa gidduu jiru. Xoorii kan qoreedhaaf achi jiru kana kutanii ganan bifachuudhaa fi bakka Addis Ababaa qabachuu malee wanti isaan hin jiru. Xooriin kan jiru goditti hafe. Karaa kana siin kutannaanii maaltu cabsee gaa. Amma gaafa sana gaa taankii baay'inaan dhufte baay'inaan. Kun erga bayyoon kun bira geetanii xiitiidhaan tokkosnaan xiitiin taankii lixuuddi. Taankii lixuuddi rukutuu dhufee gabayyootti gaafanii koloneeliidhaa gaafan dhufee itti immoo qoy naan jedha boobbii. Saaxiin isaa keessaa baasee na hidhaa. Boombii kan harkaa fuudhee san bira ga'e. Duraan dura alaqaa isaanii guddaa tokkotu jira. Nama guddaadha. Maargi isaa asii keessa ga'a. Amma isaa taankii irraa buuse itiidhaan. Gaafa irraa buusu taankii Sumaaleen taddanaa bartee innaati natti fakkaata namicharra deemte. Huma seeti. Namicha isin rukuttaniitiin. Taankii fuulduratti kubbise miti isumarra deemee ba'e. Taankiin amma kana booddee bakka taankii boombii kana gaxxamee natti kennaa. Taankii sadii achitti ishee hambisee lama immoo rukutamtee dugda duubaan fiiddee dhattee wayitti hirkatte. Lolli qanii sanaa fuuxum lola akkanaatiidha. Natti himu Somaaleen na qabachuudhaa fi warraan keenya immoo akkanaan qabsiifnii fi wanta guddaatu hojjetame. Kana booddee baabbileetti kan kutu xooriin Sumaaleen baay'ina akkasiitiin kanaan dhufte bakka dadhabdee ofirra deebite. Leenjii waraantummaa jalqabaan jechuudha. Loltuu beekamtii gonfate Alii Barkii Tuchooti jedhameetiin kun kan beekamu jechuudha. Akkamiin ta'uu danda'e kun? Leenjii kanarratti ani gizee
muduraa sanayyuu sirban jaalladha, sirba halkan deemuun jaalladha. Lafa annee sirbuun sanatti immoo lola gosaan miti dargaggooma wal qixxeedha. Isaanii wajjin wal roobna. Achi kaanaan immoo ani gizee sana sirba kana baay'ee qoodamoo irra jira. Akkuma taataqiin dhufeenii farankaan qabnu. Gama sana keessa biddeen gurguru, farsoo gurguru. Amma dhaqeetan balbarraa raayyeetan naa fiduudhaan jira. Farsoo fidanii naa buusu daabboo natti gurguru. Farsocha daabbichas keessaa fixeen fiiga. Fiigeen dhaqee kaampiitti gala. Daabboo gaafa jiran immoo na ilaalaa isheen dhumuu barbaaddee harkaa buteen fiiga. Amma achi dhufnaan taataqeen erga dhufne ilaamaa kana gaa qanii tokko manatti nafu midiita. Amma ilaamaa kana erga tokkosuu jalqabne taataqitti rakkina guddaatu nurratti argama. Nu aggaaxamee ture. Rakkinni nu aggaaxame kun immoo lafi rafiitiin jiru. Qallabni illee egaa yoo dhufa see tokko tokko. Kana keessaa ilaamaa sanarratti egaa kan inni xiiti sadii duwwaan tokko seechitti taataqitti dhiisinaan jedhanii. Maaliif dhiisi jedhanii isiniin jedhanii? Rukutee kaabootaa nisboota isaan barbaadan. Tokkotti butanii rukutee tokkummaa dudduubatti siqeen tokkummaa carrashaa achi na butanii dhayeennaan hin dhayee akka hin barbaachisanii na dhiisan. Egaa kana achii dhumnaan ciisii ka'ii ciisii masaraa hiikuu kanuma duwwaadha malee kan hin baradhe waan tokko hin baradhe. Na boombi immoo achumatti qorni damaarratti hin baradhe boombi. Akkana godhi akka godhi darbadhu jennaan akka godhee manti darbadhee baqa. Achumaan yeroo sanaa jalqabee boombii baay'een baadha. Shugguxeen Sumaalee irraa fudhadhee hangistuun naa kenneera. Kilaashiin irraa fudhadhee naa kennameera. Amma tuunii dhabeen fuulduratti wayyaaniin irraa fudhatte. Erga gara waraanaatti deemtanii iddoo waraanaa san geessanii booda injifannoon galmaa'eetiniin jedhee kan Shaalaqaa Alii Barkii tuchootiin galmaa'eedha jedhameetiniin beekama. Mee inni kun akkamitti ta'uu danda'e? Inni kun akkamitti ta'uu danda'e majammaraa Sumaaleen wataaddaroota keenya mishigirraa kaafteetti waraante. Nama 9 duwwaa fudhadhee hafe. Kana booddee bakka nama 9 fudhadhee erga nafee taankotaa kanarra rukutee laqaan isaaniin du'ee wataaddaroota kana wataaddara Sumaalee kana gaa xuruutti akka hin taaneetti reebni xiitiidhaan. Naa kana booddee isaan deebi'anii galan. Yeroo sana gaa akka taangi sun gubatee mangistuun dhufee na waamee ture. Mangistuu biran deeme. Maal sii godhu jedhee xajjii naa bitiin jedhe. Innaa birri meeqa sii kennannaan 10 naa kennin jedhe. Yeroo sana xajjiin 10 namni 10 dhugeen fixa. Amma birri 100 naa kennee idaroo kabbabuu isheen tokko jirti. Maqaa koo beekti isinis xuruutti maqaan koo gaa walii gadi katamaattis eessattis maqaan koo hundumaa gaame. Amma seeni
Alii Barkii dhufee wataaddarri mana guutuun kun akkuma jirutti dhaabbate. Ka'ee maali wataaddaroonni kun hin daallaan? Areeduma ka'ee dhaabbate. Maali? Taa'ee naan jedhanii ishee waamamtee dhufte. Dhuftee na dubbiste. Alii Barkii jechuun siidhaa? Waluu cufii wal walattee namichi daadhii buusanaanii warri mana keessa jiranii akka jiranitti nyaatanii dhuganii natsaa galan. Birriin kooti. Dhugaa dhaatte. Yaannee dhunnee birri mangistuu deebisanii itti kennee gallafanii jirutti. Dubartiin akkasii tokko akkasitti nu gabbaste. Innaa maalan godhe birrii kee fudhuun jedhe. Namichatti hin kenneefi boris achuman naqaa, bitaanis achuman naqaa. Nameenyaan kun tamaa keessa taa'uu hin jaalladhu. Xarabii yoon naqee taa'ee achi yoon torbeetti dhufe naa wayya. Innaa achii kaanee gaasumaalee reebnee biyya baasnee karra barraan hin qabamee karaa fiiqiitiin buune sagag fiiqi dagaamadoo jennee qabra daarii hin gallee nu. Qabra daarii hin gallee achii qabra daarii godee buune godee teenyee innaan saba hulat amata biratti nu qabanii Addis Ababaan dhufe. Madaaliyaan maa wayyaaniin irraa fudhatte kana. Madaaliyaa kana Ibra Sabaabii Itoophiyaa Jigi Yalaaqee Xormeeda kan jedhamu hangeessuun naa kenne. Madaaliyaan kun wanta baay'ee qaba of keessa. Damoosa qaba. Hoteela gurguddaa natsaadha. Timirti beet natsaa. በአውሮፕላን ነፃ፣ በአውቶቡስ ነፃ፣ ሁሉ ነገር ብዙ ነገር የያዘ ነው። ሜዳሊያ አርገተን ሰን akka aangoo qabdaniitti ilaalameetiniini kan isin akkani aangoo cimaa qabu kanatti fakkaate garuu akka madaaliyaa argadhe sanaani lolumatti deebi'e. Lolatti deebi'eenan lola sanarraa ka'eetanii Wallaggaan naqee. Mee badhaasaa fi beekamtii argattaniitiin jettan san akkamiin ilaaltu mee isin? Beekamtii guddaadha kan isiniif yeroo wayita sanitti isiniif kennameetiin ture. Egaa xuruudha kan madaaliyaa uurseelloom nama ilma abbaan dhaalu madaaliyaa. Kanuma humaa isaatii kan gillii isaatiiti. Isumaaf kanuma maquma isumaaf ta'a malee namaaf hin ta'u. Amma wayyaaniin narraa fudhatte ofitti gochuunse maal godhaaf? Waan tokko waan godhuuf hin qabu. Libsiin, timirti beetiin, madaaliyaan xorosaa qaba, xorosaa nan mura. Damoosa koo qaba, damoosa koorraa nan mura. Kan hundumaa baankii kan jiru kana fudhattu jettee na dhowwite. Madaaliyaa irraa fudhatte. Mana koo dhattee ergan asitti na hidhanii as Addis Ababaa keessa Keeniyaadhaan na fiddeen. Keeniyaa siddet kaambii. Wayita san biyya abbaa koo jettaniitiin biyyee hammaartanii gudunfattaniitiin gara Keeniyaatti qaceetan. Mee inni sun maaliif laata kan isin akkas taasisuu dandeessatin? Ani biyya koo baay'een jaalladha. Itoophiyaa kana baay'een jaalladha. Maaliifi Kibish kan jedhamu bishaan tokko jira. Gamanni Itoophiyaadha, gamni Keeniyaadha. Bishaan kana linnee ce'uudhaaf erga kaane booddeetti deebiitanii biyyoo Itoophiyaa kan amma ariitan
carqiidhaan godhunfee kiisii keessa godhadhe. Maaliifi bakka kanaa achitti sin arguchaa waan jedhe biyya Keeniyaa gallee Keeniyaa xiqqaa teenyee xiqqaadha ambaasaaddari wayyaanii kan Keeniyaa jiran isanatti ergite nama akka keetii kana timirti beetii ijaaramaa fi maqaasaatiin hawultiin maqaasaatiin ijaaramaa karaan maqaasaatiin ba'amaa namni akka keetii kuni nu biratti akka dargii dandeen ol fuudhamee kan ilaalamuudha. Durumaayyuu maqaa kee beekna nuyi gaazexaadhaanii televezyiiniidhaanii wanta tokko tokkoon si argina. Na amma deebii galennaan ishee dheetan deebii gale. Na gaafa dhufee muyyaalee ga'u nama na tattalu tokkoon arge. Akina dhaan. Amma namichi argee yoo nan hoteela galuu na duukaa dhufee galaa yoo na achii ba'u na duukaa baay'ee uummanni shaayii dhaqan duukaa shaayii dhaqaa. Utuma kanaatuma innuu. Maaliif ture ka isin faana deddeemaa ta'iniin tureef? Sallaayii dhaqa. Sallaayii wayyaaniin natti ergite. Amma dhufee Addis Ababaa gaafan ga'u waraaliin makiinaa tokko fidee na fuulduratti lafa buuse. Alii Barkii anteenaa dhaawan jedhe. Jedhee saaqee achi siqee reediyoo dubbisee qabeera reebicha baay'een irraan ga'anii yoo san na hidhanii makiinaa irratti na darbatan Toyootaa tokko irratti. Na erga sana ammoo achi na fuudhanii torchii qanii 19 bakka leelitti nama inni xalabu leelitti torchiiti gadi ta'e undergroundii keessa qanii 19 buleen gaafa qaanii 19 booddee alaan baqqaatti na geessan. Achi immoo qaxaroo killeelii na fidanii qaxaroo killeeliidhaa kottu kasasinaan jennaan isheenaan duriyeenni warri waan tokko tokko fuudhanii qabaman kuni birrii walitti buusanii birrii 40 naa kennanii birrii 40 na geetan habees korbees kan jedhamu tokko jira keessama isan bani akka abii higgi daanyaa biratti na geessanii daanyaan gaafa biratti na geessanii daanyaan mazgaba ko fuudhee Itoophiyaa baalotaa naannoo irratti ni qaaqee yaas jedhee mazgaba koo irratti mazaggabee amma kana booddee Alii Barkii መታሰር አልነበረም እሺ አሁን ዛሬ አታስሩትም አከባታን ጀደመ ሙርቴ ከነሚ አችረት አከምባው አከምባው ወጋሰ ዲቦዴ ደጋ አከምባው kan jira kana booddee asii fuudhanii yoo sana qaallitti nageessanii qaallitti dhossaadhaanii waggaa jaafi jaajaafre qaallitti achi kayetan dhufee qaallittiidha halkan sa'aatii 3 irratti Post of America isattu dubbata 36 አየር ኃይሎቹ ተፈተዋል። በእነዚህ መካከልም አሊ በርኬቶቹ ይገኙበታል። ስለ አሊ በርኬቶቹ እንመለስበታለን። ጀናን ዋይ ሴና ከኬሰን ሀሳአቲን ኢንትሪ kan ko Ali Barkeetucho achi keessa jira hiikamee jirannisi kan waa'ee Ali Barkeetucho deebinee irratti dubbannaa jedhe amma kana booddee gaafa zeenaa dubbatee gaafetu waa'ee koo gadi fuudhee sagal kana waggaa sagalii fi jaha kana wayyaaneen waan tokko malee hiite jedhee maglacaa baasee jennaan gamaa gochuu jire ዝም jechuudha
Kana booddee gaafa warri mana hidhaa keessa haranii jira iloonni maalonni ol ni ga'anii an waasiin dhabe. Yoon bayis immoo lafa naqu beeku Addis Ababaa keessa. Duraan gaafa nuuf kaftanyaa hotel Gihoon Waabisha Beelle የአፍሪክ ሆቴል እንደዚህ ነው የማያርፈው። ሆቴሎታ mootummaa jechuudha. ሆቴል መንግስት ይኸው የሰነዛም እንዳለ amma kana booddee saarisiin qanii lama rindaa jala buleetanii achi egaa alamuu dhagaa hawaasiin naa ta'e alamuu tasammaa buree baaggunaa yaambuha isa buree sanatu jira amman cufameera buree sana abbaa isaati inni birree barbaadan kunuuti hawaasii barbaadas mucaa koon sinii kennaa jedhee karaa lamaan inni itti dhufe ganna dhiisan bakka ganna dhiisanii gaafa jedhaniin dhufeetan qaalitti akka torban sadiidhaa jedhan Goojjabiin buree baaguna achi hojjedhu na ergee achi dhaqeetan naa ta'u dide olan deebi'ee kana booddee xinaaf saggada kan jedhamu jira inni dabdaabbee tsaafee Itoophiyaa irratti na baase birriin alaa naa ergame birriin na ergamte kanaan uffata bitadheetanii amma beera xiqqeedhaa ka'eetan saarisiin galee saarisii ka'eetanii gurshoolaa ka'ee laambaratii ka'ee kaarraa. Maal hojjettu kaamee erga mana hidhaatii baatanii booda maal hojjettan mee haala akkamii keessa akka isin dabartaniitiin hin jettan hanga yeroo ammaa kanatti? Isatti dhufuudhaaf hagaa kanatti kana keessa kan deddeebi'e mana kiraayii birrii 10 ampool የሌለው በኮራስ ሊሾ የሌለው በአፈር ላይ ለመተኛት ነው ቤት የሚከራየው። ጋፈ ገቲን ሰነጥሜ ጀልባን ስቃ ከተማ ጀልባን ስቃ ቱማን ሲቁ ጣፎን ገ ጋፈ ነቄ ጣፎ ገቡ 3 ኢትዮጵያኖች ተሸለሙ ከዲሲ የድሮ ለሀገራቸው ጥሩ ነገር ሰሩ ተብሎ አንድ ከተሸለምኩ ከሶስቱ አንዱ ነኝ። jechuun warroota bara mootummaa dargii keessaa waan gaarii dalagan jedhameetiin inni badhaasni sun. Qopheessanii lafa bitadhanii lafa naa bitanii manatti kan dhufee irratti buuse asirratti. Egaa yeroo sana jiruun jira akka ammaa kana hin banne sidii beekta. Sidii kanan dhufee caalinnaaf raajiin ta'e amma jechuun hojjedha. Erga mana hidhaatii baatanii boodas ammas achuman hojjedha bakka amma gaannaa sinuu arguma lewxiin kun dhufe birriin hin jiru sidii kana utuun hojjetanii sin gallaaftu hojjennee sin gallan beekamu. Mee haalli jiruuf jireenya keessaniitii fi maatiin keessanoo wayita kanatti durumarraa jalqabeetanii haalli jiruuf jireenya keessanii irratti maatiin keessan eessa turanii ijoollee hangam qabdu isaanoo eessa jiran namni gootummaadhaan gama keessanitti bahee hoo jira? Iseen mana bira jirtu kana erga mana hidhaatii ga'een argadhe. Koloneel ማነው ታደሰ ብሩ እሱ ዘመድ ናት። አማ ወረ ዱራ ወያኔኒ ዋን ታኔኑ ግዱ ታሶቴ አከኑ አዳም ባሩኑ ጎቴ የሙ መሰነዩ አለመና ኮሴ ዱራ ሰና ክልሲ ደሴ እሺ ሁለኒ ቦሌ ደንበልንሳ አካባቢ achitti gashaniiti achi
Amis bal'aa kan jedhamu jira namni tokko isaaf kennanii ijoolleen achumatti guddatanii amma intala tokko duwwaa badee dhufe ergasii na arguudhaaf ijoolleen sadii isee bakkee jiru hojii babbarataniiru ofii isaaniiti of danda'aniiru tokkommoo Harariin jira inni kophaa irraa dhalate intalli tokko jirti isheenis kophaa dhalatte isee gaarraa margan dhufee laman argadhee garuu jireenyi kuntaala baatanii bulchuu jechuun nammaata baay'isee hamaadha. Amma waan taanu hin beeknu si'achitti waan taanu hin beeknu mana hin gurgurrenne manni hin gurguramu. Kiraayitti laxxananii mana kana ishee qabnu ijaarranne kiraayin hin kennamu. Hin kennamu. Isin jennee dhuma mana ooluudhamu. Tole gara xumuraa irratti wanti isin ergaan isin dhaamuu barbaaddan yoo jiraateetiin hin jedhe. Ergaan ani dhaamu yoo hin danda'amu ta'ee mangistiin kuni madaaliyaa kootii fi maarga koo akkanaa deebisu hundumaan nagaa amma kana namni hundumaa kanaa gaala naa deebisuun barbaada. Mana irraa fudhatee gurgurate sana wayyaaneen irraa fudhatee gurgurate sana akka naa deebisuun barbaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota FiB turtii nuti Shaalaqaa Alii Barkii wajjin taasisaatiin hin turre kan hanga ammaa daawwattanidha. Qophiin nagaa fayyaa keenya har'aa kan hanga ammaa daawwattanidha. Qopheessee kan isin biraan gahaatiin hin ture Ansooniyaa Muhammad gama ogummaa kaameraatiin Toomaas Angadaanu faana ture. Qophiileen FiB hafan itti fufuu turtii gaarii.